Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaha? Anis nagaa alhamdulillah. Har'as dhufeen jira waan isin fayyadaa fi isin gargaaraa waan itti gammaddan ta'uu qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Aappii lamaan kan hojjetamu jechuudha. Saap for saabiidha jechuudha. Haala jechuudha yeroo gabaabaa keessatti kooyinii baay'ee jechuudha. Miliyoonafuu haa ta'u limiteedii argattan jechuu kan wasana hin qabne jechuudha. Kan fakkeenyaaf sekoondiin takka maayikiroo sekoondii 60 daqiiqaan tokko immoo sekoondii 60 waan ta'eef waan sekoondii 60 jechuudha sekoondii maayikiroo sekoondii muraasatti akka xumurtanii hojjetattanii kooyinii baay'ee guurrattanii jechuudha. Kooyinii baay'ee fudhatte jechuun immoo saabskraayibii kan ka'e moonitaayizii tahee jechuudha. Dhibbatti jechuudha. Yoo itti cittee dalagatte ni tahaa jechuudha. Hojiin kun hojii baay'ee barbaachisaadha. Sheer laayik waliif gochuudhaan wal biraan gahaan isiniin jedha. Haaluma amma isinitti agarsiisu kana isteeppii kiyya nagahan yoo na hordoftanii hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na faana turtan hojii sobaallee ni miti jechuudha. Hojiin kun hojii baay'ee barbaachisaadha. Hojii namni kamiyyuu arguu qabu waan jedhee ani itti gammadee nama bira gahuu qaba jedhee waan itti yaadee jiruuf jechuudha. Kanaafuu amma walumaanuu haa ilaallu jechuudha. Sa'aatii waan nutti dheeratuufu pileestoorii keessa seentanii jechuudha. Aappii kana lamaan buufattu jechuudha. Mee pileestoorii keessan keessa erga seentanii pileestoorii keessan keessa seentanii maal barreessitu saap for saap jettanii waa baay'ee isinii dhufa jechuudha. Aappiin inni tokko immoo kan hedduu tokkotti hin dalanne malee kan baay'eetti dalagaa jechuudha. Amma erga saap for saap jettanii barreeffattanii kunoo kaasii kana buufattu jechuudha. Kan asii kana buufattu ani amma buuseetiin jira. Aappichi kan itti dalasiisu kana jechuudha. Kooyinii baay'ee jechuudha. Kooyinii dhuma hin qabne namaa kenna. Ammallee kabiraa hin dalagaa jechuudha. Amma kan laallu kanuma malee rapiid view jettanii yoo barreessisan kunoo ka tokkoffaa kanarratti illee ni dalagaa jechuudha. Tokko fakkeenya yoo sin agarsiise aappii kana lamaan buufattanii kun view qofaadha. Kan immoo amma diimaa sin agarsiise kun view qofa saabskraayibii hin qabu. Kan ammaadha kun immoo saap for saapiin kun saap for saap kun immoo jechuudha view laaltee saabskraayibii irratti fe'achuus ni dandeessa. Saabskraayibii laaltee views irratti fe'achuus laayikii irratti fe'achuus gosa baay'ee qabaachuudha. Inni sun immoo view qofa qaba waan ta'eef amma kan ilaallu kana jechuudha. Ammas maal gootu aappii kan isin barbaachisu maal gootu aatoo jettaniiti aatoo kiliikeer jettanii erga barreessitanii siniif dhufa jechuudha. Kunoo kana jechuudha. Hundinuu baay'eedha. Aappii adda addaa irratti dalaguu jechuudha. Kunillee aappii lama ni dalasiisa. Amma kana buufadheen jira waan ta'eef amma hojii isaatti walumaan haa dabarru jechuudha. Okay, amma seera kana na hordoftanii innaan kooyinii baay'ee argattu. Kooyinii gaarii jechuudha. Kooyinii guddaa saabskraayibii 1000 kan irratti fe'achuu dandeessu. Amma jalqaba maal gootan isinitti fakkaate loogiin gootu jechuudha. Isin imeelii keessaniin irratti fe'attu. Ani amma fe'adheetiin jira waan ta'eef banamaadha jechuudha kiyya. Amma erga banamaa tahee kun amma jalqaba kana bantanii amma aappii isa kana seentu jechuudha. Yeroo seentan akkuma kanatti isinii dhufa. Eneebilii ishii lammaffaa sana tuqxu jechuudha. Kunoo eneebilii tanarra tuqxanii eneebilii kana erga tuqxanii ani amma waan hin banee itti fayyadamee jiruuf new configuration kana naaf baaseera. Ani amma new configuration kanan dhahaa isin immoo on gootanii jechuudha bantu jechuudha. Ani amma erga kanatti nuuf ba'e kunoo akkuma shaashaat agartan kana isiniif bahaa jechuudha. Amma maal gootu kallattimaan jechuudha aappii kana keessa seentu jechuudha. Tole aappii kana keessa erga seentanii isiniif bahaa jechuudha. Baay'ee shabakaa kiyyatu dadhabaadha.
Tole obboleeyyan xiyya amma erga akkanatti isinii dhufe kan asii kun irratti fe'achuudhaaf jechuudha. Kan immoo walakkaa kun saabskraayibii irratti fe'achuudhaaf saabskraayibii ilaaluudhaaf jechuudha. Refresh amma hin jiru ammaa fi garuu amma view laallaa jechuudha. Ka saabskraayibii dhaalleen hojjetu kana hin dalagaa jechuudha. Ka viewdha kana. Amma erga haala kanaan isinii bahe kooyinii baay'ee yoo barbaaddan next video ka jedhu kana laaltu jechuudha. Kooyinii 75 sekoondii 45 tti argattu jechuudha. Kana immoo sekoondii qophisnee akkamitti akka argaa fakkeenyaaf amma kun dhibba nu dhufeera. Amma okay egaa haala kanaan isiniif bahe mallattoo ida'uu kana tuqxu jechuudha. Kanarra mallattoo ida'uu kana erga tuqxanii kunoo akkuma agartan kana tokko isiniif baha jechuudha. Viidiyicha jalqabaa irratti tuqxu amma 740 takkan qaba jechuudha. Bapak bibi kelakan apa saja menurut kalian apa jual kepan pada kedua lagi. Adii kanarra kunoo akkuma agartan jechuudha. Nuuf qajeelee jira. Amma maal gootu tole hubachiisa immoo amma erga kanatti lakkaahee dafee lakkaahaa jechuudha. Dafee yoo lakkaahee akka kanatti xumure kooyinii nuun kennu jechuudha. Sekoondii takka yookaan lamarratti eegdee irratti isa kana cufta jechuudha. Isa kana cufta osoo isa san hin tahin kunoo haala amma suuta deemu kanaan sekoondii 3 yookaan sekoondii 4 yookaan sekoondii 10 gad darbee irratti dhaamsuu dandeessu jechuudha. Amma yoo haala kanaan xumure immoo baay'ee kooyinii hin kennu jechuudha. Kooyinii hin kennu hubachiisa jechuudha. Booda kijiba kan jenne amma akkana godhee egaa haala kanaan ariitiidhaan hojjechiisee maal godhaa tanachirraa ofuuf viidiyichaan hojjechiisa jechuudha. Kunoo 740 takka amma waggaa 100 irratti daanee meeqa akka ta'u ilaaltanii jechuudha. Kunoo haala kanaan 840 nuu kenneera jechuudha. Ammallee yoo kan 900 isin affaa bahe maal gootu bakka amma pilaasii bakka maal jedhama bakka amma xiyya agartan kana jawwaala keessanirra akkana tuquudhaan egaa akkasitti isiniif bahee ammallee isuma tuqxu jechuudha. Egaa isa tuqxanii kunoo akka kanatti isiniif bahaa jechuudha. Irra deebitanii viidiyoo kana ammallee dhaggeeffachuudhaaf jechuudha. Kooyinii biraa barbaachisu isin hin barbaachisu. Kun itti guutuudha bakka amma ishii tana ishiin rakkoon qabu. Ammallee viidiyoo kana akkas tuquudhaan tole amma erga haala kanaan irra deebitanii maaliif next gootanii irra darbuullee isin hin barbaachisu jechuudha. Kana isinii fida. Amma irratti tuqaa jechuudha. Steppii kana yoo nagaan hordoftan kooyinii baay'ee ariifachiisaadhaan nagahaan dalagaa jechuudha. Hayyee kunoo akkuma agartan kana lakkaa'u jira jechuudha. Kunoo egaa haala kana sekoondii 5tti qabdanii maal gootu kana hin dhaamsitu jechuudha. Kunoo kaasitti banamaa kana hin dhaamsitanii jechuudha. Kana asitti baname kana yoo irra hin kaa'inis hin dalagu immoo kunoo amma kuni asi jira waan ta'eef hin dalagu jechuudha. Maal gootu kana gubbaa keessu jechuudha. Isin tana gubbaa keessu amma akkuma kanatti waggaa lakkaa'e nuuf kannaa 840 takka waan ta'eef waggaa 100 irra daane maal ta'a 940 takka ta'a jechuudha. Kunoo 100 takkaa fi 49. Hayyee ammallee kanuma irratti tuqxu jechuudha. Kana hoo irratti tuqxan amma 0dha jechuudha bakki kun. Kuni 0 jechuudha sekoondii. Akka inni nuuf lakkaa'u gochuudhaaf immoo akkas gootanii jawwaala keessan isuma irratti tuqxu jechuudha. Ammallee kunoo sekoondii 60 ta'eera akka kanatti haaka gootanii dalagachuu dandeessu jechuudha. Kooyinii guyyaa tokkotti kooyinii baay'ee argachuu dandeessu. Kunoo amma suuta lakkaa'aa jira. Yoon immoo kanarra dhaqee kanatti bane baay'ee ariifachiisaa tokko jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. Eegeen irratti qabaa jechuudha gati. Kunoo sekoondii 4tti irra qabeen jira gaa'ii. Sekoondii 60 jechuun daqiiqaa tokko waan ta'eef amma immoo ariifachiisaadhaan 4tti gadi bu'ee kunoo suuta akka inni lakkaa'u hojjechiisaa jechuudha. Kuma nuuf guuta jechuudha. 700 irraa yeroo 3 qofaadhaan haala ariitii taheen nuuf guutee jira jechuudha. Kooyinii baay'ee guddaa yoo argattan immoo haala amma isiniin jedhe siistemii kanaan itti fayyadamtanii yoo irratti deddeebiftanii 900 fa'aa jira.
900 800 yoo jiraate haala saniin bakka amma jawwaala keessan gara duubaa deebi'uu fi gara walakkaa deebi'u kana asirra gara bitaarra jiru kana tuqxanii kunoo bakka amma xiyyaan agartan kana jawwaala keessan irratti jechuudha. Amma obboleeyyan xiyyaa hanga viidiyoo biraatti nagaatti saabskraayibii fi laayikii nurraa hin qusatinaadha. Nagaatti.